Dhalataan boruu biyya kana kan guddisu, biyya kana kan qabu, biyya kana fuulduratti dagaagsee biyya isaa kan tiksu waan ta'eef warri immoo warri isaanii hamma dhumaatti otoo dadhabe otoo hin jedhin kanaan qaqqabsuu keessaniif waan isin biddira keessan haa deebisu. Hundi amma asitti argame kun biyya kana guddisuudhaaf. Egaa duraan dursee daa'imman xixiqqoo kana Waaqayyo nuuf haa guddisu. Sammuudhaan haa qarooman, haa guddatan, haa dagaagan. Barsiisonni iddoo kana dhaabbatanii dalaganii kanaan qaqqabsiisan Rabbi sa'aa nama isaanii haa tiksu, haa guddatan. Waajirri kana qindeessee guddina biyyaati jedhee walitti qabee dadhabee baasee kanaan qaqqabsiise Waaqni sa'aa nama isaa haa guddisu. Biyya keenya biyya nagaa, biyya lamii, biyya gammachuu, biyya tokkummaa, biyya walii galtee nu haa taasisu. Waaqayyo nagaa biyya keenya qilleensa nagaa haa buuffisu. Biyyi keenya kan qabdu keessa ooltee haa bulu. Qabeenya ishii namni hawwu nu haa dhiisu. Mortuun haa badu. Goomattuun haa badu. Biyyi keenya biyya lamii, biyya badhaadhinaa haa ta'u gadaan goofaaf gabbinu. Nuuf galchaa. Eebban dabala waaqtolaa nuu dabali. Waaqtolaa nuu dabali. Biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Walii galtee nuu kenni. Walii galii nuu toli. Dubbii hamaa nuu baasi. Dhibee hamaa nuu baasi. Waraana hamaa nuu baasi. Waraansa hamaa nuu baasi. Dubbii karaa malee deemu nuu baasi. Akka malee deemu nuu baasi. Beela akka malee deemu nuu baasi. Kan roobee tortorsu nuu baasi. Kan caamee goggosku nuu baasi. Arfaasa nagaa nuu godhi. Arfaasa nagaa nuu godhi. Dukkanniitii gannaa kana Waaq nagaa nuu baasi. Kan baratee haa guddatu. Guddatee biddeena isaa argu. Xinnaan haa guddatu. Guddaan haa bulu. Wallaalaan haa beeku. Beekaan keenya walii haa galu. Walii galuu waan hundumaa dursa walii haa galu. Ila kunoo sagantaan guyyaa har'aa kun sagantaa nagaa haa ta'u. Sagantaa eebbaa haa ta'u. Kan tokkummaa haa ta'u. Barumsi kun itti fufee akkasuma warra magaalaan bootiif akkasumatti cimee jabaatu akka ta'u Waaqni nu gargaari. Waaqni nu gargaari. Pirezidaantiin keenya yaa Waaqayyoo gara bulchiisa magaalaan bootti fuula isaa garagalchee hojii hojjechaa jira. Itti fufee haa jabaatu. Haa jabaatu. Gufuun isa nahin, hamtuun isa argin, ari'aa qaqqabu, eessee jalaa ba'u, kan dubbatee naa milkaa'u, kan hojjetee naa milkaa'u guutuudha. Nuuf galchaa, nuuf galchaa, nuuf kala bula ba'a nagaan gala. Yaa Waaqni nagaan bullee galata, nagaan bullee lafa nagaa nu oolchi. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, biyyi keenya biyya jaalalaa haa ta'u, biyyi keenya biyya araaraa haa ta'u. Dubbii akka malee yaa Waaqni nu baasi. Rafanii achiin hafuu yaa Waaqni nu baasi. Kumasa hojii gaggeessaa mana barumsaa kabajamtoota abbootii gadaa haadha siinqee kabajamtoota boordii barnootaa fi leenjii gamtaa maatii barattootaa akkasumas dura bu'oota manneen barnootaa fi barsiisotaa kabajamtoota barattootaa fi barattoota har'a guyyaa har'aa eebbaaf turtan waamicha keenya kabajanii sagantaa cufiinsa mana barumsaa keenya irratti waan argamtaniif baga nagaan dhuftanii anaa dhufu jenna. Akkuma beekamu manni barumsaa kan bara 2016 kan hundaa'e yoo ta'u bakki hundeeffama isaas ganda yaa'ii gadaa keessatti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin kan hundeeffamedha.
Manni barumsaa kun waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatiin kan hundaa'e yoo ta'u, yeroo calqabaa bara 2016 barattoota 350 fi hojjettoota 24 kan hojii isaa calqabedha. Turtii waggaa lamaa keessatti barattoota 200,608 fi hojjettoota 46 ol kan ta'uun hojii baruu barsiisuu isaa adeemsisaa tureera. Kun kan ta'uu danda'eef immoo manni barumsaa kun hojiiwwan baruu barsiisuu gaggeessaa jiru qulqullinaa fi ga'umsaan waan gaggeessaa tureef. Kanaaf immoo duubdeebii maatii barattootaa, barsiisotaa fi waajjirri barnootaa gaggeesse ragaa ta'uu danda'a. Kabajamoo keessummoota keenya fi barattoota keenya eebbaaf qophooftan hundaaf barnoota qulqullina qabu lammii hundaaf jedhamee hojjetaa jiru kana keessatti barattoonni keenya fayyadamoo akka ta'an hojiiwwan hedduu hojjetamaa tureera. Kanaafuu manni barumsaa keenya bara 2018 barattoota sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko amma jaatti asuma gamoo jaarraa keessatti barattoota 260 simachuun adeemsa baruu barsiisuu gaggeessaa tureera. Akkasumas sadarkaa keejiittis bakkuma duraan ture Anaatoliitti hoteela Anaatolii cinatti barattoota 348 simachuun barsiisaa tureera. Haa ta'u malee fedhiin hawaasni manni barumsaa caffeetti barsiifachuu qabu daran dabalaa waan dhufeef bara barnoota 2019 keessa kan duraan akkuma jirutti ta'ee dabalataan barattoota kutaa 7ffaa 8ffaa fi keejii 1-3 lakkoofsa 2 yookaan immoo damee 2ffaa mooraa kana keessatti banuudhaaf haaldureewwan mijeeffachuu qabu hunda mijeesseera. Kabajamtoota maatii barattootaa fi keessummoota keenya isinis kanuma hubachuun barattoota keessan bara barnoota 2019tti bakka isinii qopheessine kanatti akka galmeeffattan gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Ashama jirtu akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota bu'uura dugda biyya kanaa kan ta'an abbootii gadaa akkasumas kabajamtoota fi jaalatamtoonni haadholee siiqqee akkasumas aayyuu fi boordiiwwan kooreewwan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofa osoo hin taane kabajamtoota fi jaalatamtoonni kooree gamtaa maatii barattoota akkasumas hundaa ol barattoota keessan cimtanii jabaattanii warreen asitti barsiisachaa jirtan hundi keessan anaa dhufuu baga nagaan naaf dhuftan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni barattoonni keenya martu keessan hundi keessanuu sadarkaadhaan warreen jirtan calqabarraa kaastanii warreen waggaa 3 kana guutuu nu wajjiniin baatan hundi keessan fuulduras akka nu wajjiniin itti fuftan qofa osoo hin taane barattoonni haaranis dhufanii nu wajjiniin bifa haaraadhaan akka itti fufaniif abdii fi amantaa guddaa qabna jechaadha. Kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni dameen godina lixa shawaadha yookaan balbala kanarra jirtan hundi keessan barnootaaf ilaalcha fi hubannoof ija akkamii gurra akkamii laphee akkamii sammuu akkamii akka qabdan kuni ifaadha. Ana qofaaf osoo hin taane biittis addunyaanis kan beekudha jechaadha. Kanaafuu nu raagaa ba'uu osoo hin taane gochaan hojiin balballi kun qoftu osoo hin taane akka Oromiyaatitti dhaloonni amma jiru kun dhaloonni qubee kun maalirraa akka jiru kan ifa ta'ee fi biyyittis addunyaanis diinnis firris kan beeku yoo ta'u kanaaf fuulduraa firree cimnee itti fufuudhaaf maatiin barattootaa kana caala kan kanaan duraa caala cimtanii jabaattanii akka itti fuftaniif waamicha koo asumaan asittan isinii dabarsa. Kanatti aansuudhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hundeeffamni isaa guyyaa gaafa 29 ji'a 6 2012 ta'urree waggaa 5 keessatti manneen barnootaa bifa kanaan akkuma sila isiniif ibsuudhaaf yaalanitti sadaffaa kan banne yoo ta'u yeroo ammaa kanatti garuu akka Oromiyaatitti godina kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallimaatittis sadarkaa isaa kan eeggate lafa ofii fudhannee ijaarsa ofii ijaarrannee
galmas waan olaagayii caasaniif yookaan qajeelfamni ittiin bulmaata barnootaa gaafatu hunda guutuudhaan barsiisota keenyas barattoota keenyas simachuu fi fudhachuu calqabnee jirra. Baga gammaddan. Baga tigesani guyana rakuni gammachu kesani congratulations hundum tigesani congratulations hundum tigesani eebifamon kenya baga tigesani guyana rakuni gammachu kesani baga gamadani hundum tigesani baga gamadani hundum tigesani Ifati ulfata jirenya tatama Ifati ulfata jirenya tatama Unda mo'atani arratti geessani Unda mo'atani arratti geessani Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Abdii eegareeti biyyaaf amanama Baga gammadani Fira fiyoolani Baga gammadani Namni keessa ola Baga gammadani Baga gammadani Baga gammadani Beektotaati hayyuu Baga gammadani Akkoo fakkaakayyuu Baga gammadani Eebbifamoo martuu Baga gammadani Baga gammadani Gammadaa sirba gammachuu keessanii gammachuu keessanii eebbifamoon keenya baga tigesanii guyyaana rakuni gammachuu keessanii Congratulations hundum tigesani Congratulations hundum tigesani eebbifamoon keenya baga tigesanii guyyaana rakuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundum tigesanii baga gammadanii hundum tigesanii Ifati ulfata jirenya tatama Ifati ulfata jirenya tatama Unda mo'atani arratti geessani Unda mo'atani arratti geessani Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Eebbifamoon martuu ogeessa waadama Zare
Ani baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu keessaa waan guddaan natti dhaga'ama. Maaliif waan tan natti dhaga'amuu fi waldaan caffee dargaggoota hojii gamtaa waliigalaa magaalaa Ambootti argamu kuni guddina magaalaa Ambootiif kan dhufe jenneetu kan laalludha. Maaliif sababiin isaa ijoolleen keenya guyyaarraa kana iddoo kanatti ilaallu jecha ishiin jettu Ingiliffaan, Amaariffaan, Oromiffaan wal harkaa fuudhanii yeroo isaan jechoota gurguddaa haasa'an nuyi guddina keenya boruutii fi waan guddaadha jenneetu abdii guddaa kan itti abdanne wanti kuni waan gaarii jennee akka kan fudhannudha jechuudha. Akka gaariitti itti gammanne baay'ee itti gammanne maree lakkaamu. Ani baay'een laphee koo tokkos immoo akka maanguddoo bulchiisa magaalaa Ambootti baay'een itti gammadee hojjaa kanatti tokkos immoo waldaa kanatti ani baay'een gammadee jechuukooti. Dhalataa boruu qaruu jechaan waan salphaa miti. Dhalataa boruu qaruu jechaan kutaa seenanii bahuu bichaa miti. Weetii gubates kisaasa sanas bakka buusuudhaan yeroo isaanii aarsaa godhanii barsiisuudhaan barsiisonni kun dargaggoota daa'ima umuriin isaanii hin teenye dargaggoota kan caalanii akkanatti hammatanii guddisuu jechaan biyya guddisuu jechaadha. Ijaa kanaatiifuu barsiisotaaf galata guddaa nan galcha. Manni barumsaa bu'uura boruu caffee kuni baay'ee kan itti gammannu akka hawaasaattis ta'ee akka jaarsa magaalaa Amboottis ta'ee akka hawaasa magaalaa Amboottis ta'ee waan arginee hin beekne argine baay'ee itti gammanne hundeeffamni kun akka babal'atu abdii guddaadhaan ergaa guddaa hawaasa bulchiinsa magaalaa Amboo fi akka Oromiyaatti illee akka addunyaatti illee akka babal'atu barbaanna. Maaliif sababii isaa ijoollee umuriin gadaanaa ta'anii kan namni guddaan ergaa guddaa yookiin immoo barnoomsa guddaa kan hin dabarsine dabarsan. Waggaa sadan kana keessatti ciminoota hedduu fi wanta boonsaa adda addaa galmeesseera jechuudha. Akka gamtaa maatiitti nuni torba taanee hunduufnee jira jechaadha. Adeemsa baruuf barsiisuu milkeessuudhaaf qindoominaan tokkummaadhaan adda dureedhaan hojjechaa jiraachuu keenya agarsiisa. Erga waggaa sadiiti ani koree gamtaa maatiiti hirra deebi'een gamtaa maatiitiin filame ummataatiin waan ta'eef akkaataa kanaatiin hojjechaa jirra. Gaheen keenya inni guddaan barsiisota keenya gahoomsuudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Imaammata barnootaa biiroon barnoota Oromiyaa baase akka biyyaatti jiru galtee godhannee irratti hojjechaa kan jiru ta'uudha. Amala barattootaa naamusa irratti maatii wajjiniitiin mari'achaa kan deemaa jirru, barsiisota wajjiniitiin mari'achaa kan deemaa jirru, qulqullina barnootaa mirkaneessaa jirra jechaadha. Manni barumsaa caffee erga magaalaa keenyatti hundeeffamee waggaa sadiidha. Waggaa sadii kana keessatti hojii barnootaa qulqullina isaa eeggate haala gaariidhaa fi haala mijataa ta'een kennaa jira jechuudha. Karaa garaagaraatiin hojii qulqullina qabuu fi fakkeenyummaa qabu xiyyeeffannaadhaan waa argachuuf osoo hin taane hojii dhaloota egeree boruu horachuu keessatti hojii fakkeenyummaa qabu akka hojjetamaa jiru nutis dhiyeenyaan deddeebiidhaan hojii supervisionii fi deeggarsaaf hordoffiitiin ilaalaa turre jechuudha. Ayyama kenninee qofa waan dhiisne osoo hin taane yeroo yeroodhaan ogeeyyiin keenya sadarkaadhaan jiran irra deddeebiidhaan ilaalanii hanqinaa fi cimina jiru akka isaan akka fooyyeffatu mana barumsaatti yeroo himamutti yeroo osoo ittiin kennin yeroo gabaabaa keessatti fooyyessuudhaan hawaasni illee mana barumsaa kanatti barachuudhaaf hawaasni magaalaa keenya baay'ee fedhaa fi kaka'umsa guddaa kan horatee fi yeroo ammaa kana barattoonni lakkoofsan hedduu ta'e manneen barnootaa kanaan dura yeroo dheeraadhaaf barsiisaa turaniin olitti lakkoofsa barataa hedduu qabatee haalota faasiliitii fi gama hundumaan guuttachaa fooyyeffachaa mana barumsaa sadarkaadhaan illee sadarkaa gaariirra jiru baay'ee fooyya'aa kan ta'ee fi dandeettii fi ga'umsa barattoota irratti illee hojiin hojjetame barattoonni sadarkaa mana kanatti barachaa jiran bu'uura boruurraa kaasee amma sadarkaa tokkoffaatti dandeettiiwwan barachuu arfan gonfatanii kana jechuunis barreessuu dubbisuu kanarratti qoyyobuu irratti hojii bareedaatu hojjetama jechuudha deddeebinee kan agarreen jechuudha. Kanaaf manni barumsaa kun hawaasaaf ijaadha jechuudha. Akka magaalaa keenyatti ijaa fi baay'ee barbaadamaa fi hojii gaarii hojjechaa kan jiru gama hundumaanuu hawwataa fi mijataa kan ta'edha waan ta'eef nutis akka magaalaatti yookaan akka waajjira barnootaatti deeggarsa walitti fufaa gochaa fi kan jiru ta'uu kaasuu barbaada jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas
hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessaniyyuu guyyaa har'aa kaammoo caffee eebba mana barumsaa caffeedhaa magaalaa Hambootitti argamurra oolee jira. Yeroo ammaa kanarratti qaamoleen adda addaa waajirri barnootatis akkasumas immoo hojii gaggeessitoonni waldichaatis akkasumas koreen gamtaa barattoota maatii barattootatis yaada guddaa fi yaada ciccimaa yaada ijaaraa fi akkasumas supervaayizaroonnis yaada kennanii jiru. Akkasumas immoo rakkoo waldaan ofirraa qabu rakkoo iddoo baruuf barsiisumaaf lafti waan hin jirreef waan lafa hin arganneef kontiraatan bifa kontiraatatiin mooraalee namaatirraa mooraa nama dhuunfaatirraa fudhannee iskoolarshippiidhaanis akkasumas immoo harka qalleeyyiidhaafis barsiisaa kan jirudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warreen ijoollee maatiidhaa kan ta'an barattoota keenya kan ta'aniitiif deeggarsa adda addaa kan godhaa jirrudha. Egaa waggaa sadii keessatti waggaa sadii guutuu keessatti amma damee sadaffaadha kan banaa jirru. Nuti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa godina kibba lixa shawaa aanaa qarsaa maallemaa magaalaa Leemman keessattis ijaarsi dhumee jira. 2019tti barruuf barsiisummaa itti calqabnaa itti eegalla. Barsiisummaa irratti warreen karaa Leemmaniin jirtan aanaa san keessattis warreen jirtan muuxannoodhaanis immoo warra Hamboorraayis waan fudhannuuf hojjettoota karasitti shiifti gooneetoo muuxannoo warreen qabdan isin fudhanna. Haa ta'u malee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa karaa hundaaniyyuu fuuldurattidha. Fuulduratti hojjennu dhaloota qaraa jirra. Dhaloota qaraa hanqina jiru guuttachaa waan guuttaniirti immoo gammadaa garuu immoo gammachuu qofa hin taane ammas hojii biraa hedduu tafa. Kanaan wal qabatee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni qaamni inni ilaallatu magaalaa Finfinnee keessattis akkasumas immoo Shaggar Siitii keessattis kutaa magaalaalee 12 fi kutaa magaalaa 11 magaalaa Finfinnee keessattis keejii irraa kaasnee manneen barumsaatiif yoo investimentii barnootaatiin nuuf kenname bifa kanaatiin haala gaariidhaan sadarkaa isaa kan eeggate qaruu irratti oomisha dhaloota irratti ni xiyyeeffanna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhimma waldaan daldala irratti dhiyeessii kuduraaf muduraa dhiyeessii midhaan dheedhii akkasumas immoo lukkuu hanqaaquu lukkuu foonii hoolaa re'ee korma ayyaanotaa fi iddoo adda addaati irratti dhiyeessii irrattis ni hirmaanna. Akkasumas immoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa barana gammachuu gurguddaa keessa jirra injifannoo gurguddaa keessa jirra. Egaa kabajamtoonni fi jaalatamtoonni bulchiisonni magaalaan Finfinnee keessas naannoo Finfinneettis Shaggar keessas kan jirtan martu keessanuu akkuma deeggarsa gootanitti Oromiyaanis akkasumatti akka nu deeggaru abdii qabna. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ani maalan godheedha nama waa godhutti quba qaburra ani maalan godheedha quba namatti qabu qofti hojii hojjechiisuu hin danda'u waan ta'eef haala kanaan kan hojjechaa jirru galatooma ulfaadhaa horaa bulaa Leebana.